Akkamna tuffachuu keeti? Nama akka kana salphaanatti fakkaatu turte. Nama guddaatti fakkaata turte. Narraa ba'i. Amma reefu qeerransaa qabatte. Narraa ba'i. Eegee dubbii maal jettaa? Ni kabaltee. Ba'i narraa. Eessa deemti Maakii? Wanti ta'e uumameera. Wanti ta'e. Maalidha? Maal taatee Maakii? Afachuu dhufe. Maaloo harafnu? Galgalaa'eera Maakii. Abi lammaffaa akkanatti hin buune. Ammatti dhuguma kanatti na shikteeti? Anu nama gaarii natti fakkaattee turte. Ida namoonni waa'ee kee waan isaan odeessan sirriidha. Namoonni waa'ee koo maal haasa'u? Natti milili namoonni waa'ee koo maal haasa'u? Ati nama isa fakkiisaa jirtu kan akka hin taane. Miira dubartoota baay'eetti akka taphattu. Namoota waan gargaartu fakkaattee akka saamitu. Ture eenyudhaan akkasiin jedhe? Jijjiirama maaliif fida? Nama akkam akka taate argaan jira miti? Ahaa. Ture akkamitti akkasitti yaaddaa? Akkamitti akkan si yaadu barbaadda? An maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe. Waa'ee siiraa beeka. Yooma hoogganaa koo taatiyyuu sararaan dabarree qabna. Tolee Ciddichoo. Inni baay'ee barbaachisaa miti? Lu'aa? Kun hojii baay'ee guddaadha bara. Cidha keessaniif qofa osoo hin taane waan kan biraafis kophaa kee wantoota qopheessuu danda'u qabda. Dhugaa kootiin. Abeel gara fuulduraatti hojiinitti baay'achuu danda'a. Galgaleessuu danda'a, buluu danda'a. Kanaafuu wantoota kophaa kee raawwachaa humnaa eegaltee shaakaluu qabda. Tolee beeb. Hojii irratti yeroo jabaatu hagam akkanatti tolu beektaa miti? I can handle one stating by myself. Elillitaa softee? Na dhagaa jirta? Elilli gaafatteettaa uffata diizaayin gootee xumurtee? Tole, har'a na gaafadhaan maal rakka geesse? Akkas akkan hin taane yoo barbaadde jalqaba haasaa kee sirreessu. Har'a wanti haaraa wanti sitti me jira? As dhufuun kee rakkoo guddaa akka uumuu danda'u dursee sitti himne? Eenyumaa ta'ee jettee ulfaa'uu kee isheetti himte. Wanta ati gootu hundumtu kan dubbii cimsu malee waan tokko kan dubbii salphisuu danda'u hin qabdu Ribqaa. Ribqaa! Naan galle. Gaa'elichi kan diigamedhan jenne? An dhufuun koo rakkoo kan ta'u akkamittiin? Moo haati manaa kee durii harka kee micciirtee qabdee baasisiin jechaa jirti? Si maalidha akkasitti ija namatti babaasu? Deemi gara hojii kee. Maalidha kun? Ciree. Mana kanaa waan isin qopheessitan akkam akkan hin ajeequ. Hundumaaf kan qophaa'edhaam kan isinii fide. Kanaaf an hundadha. Anaaf nyaata naaf mijatu akka naaf qophaa'udha kan hin barbaadu. Garuu si wajjin maaltu na gogse? Na dhageessa? Kana booda nyaati koo kophaatti akka naaf qophaa'uu barbaada. Ililliin eessa jirti? Ribqaaf ciree geessu deemteetti. Maaliif kan barbaadde? Abeeltu barbaadeetu dafii waaminaan jedhe. Durumaayyuu hoogganaa kaballaa rukutuun kan inni qaqqabsiisu kanadha. Maal godhe egaa? An deemee ta'uumaan. Gaariitti barti turte areemuu isheeti. Abeel maaliifidha kan inni ililliin ari'u? Tarii waan kaballaa rukutteef ta'uu danda'a. Maal? Abeel moo? Anis yeroo hin dhagee akkasuma ture kan irrifadhe. Utuu si yareen immoo siif obbaafannaadha. Dhugaa kooti. Ulfina keettillee akkas jalaa bu'aniif hin eeyyaminiif. Amma dhugaa isaatti immoo inni si ari'uu isaan dura deemiitee hojii koo gadhiisira jedhiin. Isayyuu
Siyyoo si yareen anis hojii koon gadhiisa. Ati akkas tura dhabdusiif kan hin taane ana ammaa lafa fayyadu. Hin sodaatin deemee haasofsiisi.